Duraan dursee dhiifama isin gaafadha. Sababa hojii tokko tokkootiif lafa neetworkii hin jira deemee ture. Jiraatuuti malee intarneetii hin dalagu neetworkii. Bilbila hagas maraa miti. Gamanumaan dhimma neetworkii fi daandii bishaan aanaa Qarcaa adoo sirreeffamee jedha. Hanga achi gulee deemee rakkoolee hedduu dhaggeessuudha ila tiyyaan jechuudha. Daandii akka malee gadi bu'aadha. Neetworkiin ni hojjetu waan ta'eef Qarcaan waan dhabde hin qabdu. Dhugaa dubbanne Oromiyaa miti Itoophiyaa kan utubduudha. Garuu itti fayyadamaa bajate malee kan isii fayyadu hin jiru. Gamanumaan osoo qaamni dhimmi ilaallatu dhimma kana irratti osoo gadi hojjetedha. Aanaa Qarcaa jechuudha. Godina Gujiilidha. Aanaa Qarcaati. Kana jechuun aanaa Qarcaa waan baca gadde jechuudha. Waan dhabde hin qabdu. Buna qaddii wanta dhabde hin qabdu. Lafoota bishaanota garaagaraa kan turistiif ta'an daawii garaagaraatiif galii naannoo saniif ta'u baca gadde jechuudha. Kanaaf osoo seeraa irratti hojjetame jechuudha. Sababa kanaaf isinirra ture jedha. Akkam jirtu komentoota daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan Somsaa TV dha magaalaa Bulee Horaa irraati. Gara oduu kiyyaatti dabaruun dura oduu waliin kan isin waliin turu ana roobaa buniyyaati. Aanaa Bulee Horaatti marii misoomaa fi nageenya qindoomina aanaa Qarcaa waliin bulchiinsa magaalaa Bulee Horaatti gaggeeffamee jira. Adoolessa 19/2017 godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa mariin qindoomina aanaa Qarcaa waliin bulchiinsa magaalaa Garbaatti gaggeeffamee jira. Sagantaa kana irratti abbootiin amantaa, jaarsoleen biyyaa, hooggansi aanaa Bulee Horaa fi Qarcaa, hooggansi kilaastara Garbaa fi hawaasni bal'aan hirmaatanii jiru. Bulchaan godina Gujii Lixaa obbo Abdullah Arbaayyee sagantaa marii qindoominaa kana irratti argamuun hawaasa marichaa irratti hirmaate mariisanii jiru. Bulchaan godina Gujii Lixaa obbo Abdullah Arbaayyee akka jedhanitti yeroo Oromoon carraa argatee biyya bulchuu jiru kanatti nutis cinaa hiriiruun injifannoo argamne tikfachuu qabna jedhani. Bulchiinsi aanaa Bulee Horaa obbo Abbebee Buqqatoo aanaa keenya giddugala misoomaa gochuu fi cimnee hojjechuu qabna jedhani. Dabalataan nageenya keenya eeggachuu fi qaamolee nageenyaa waliin hiriiruun halkaniif guyyaa gahee nurraa eegamu bahuu qabna jedhani. Hawaasi marichaa irratti hirmaate yaada kennanii misoomaa fi nageenya keenya eeggachuuf cimnee ni hojjennaa jedhani. Oduu wal fakkaatuun godina Gujii Lixaa aanaa Qarcaa ganda Gooromeetti mariin nageenyaa fi misooma gandoota kilaastara eeguu fi dubbisaa jalatti argaman guutuu waliin gaggeeffamee jira. Marii kana irratti kabajamaan bulchaan bulchiinsaa godina Gujii Lixaa obbo Abdullah Arbaayyee, siyaasa paartii badhaadhina godina Gujii Lixaa obbo Gadaa Godaanaatii fi koreen qindeessituu aanichaa hundi kan irratti hirmaatan yoo ta'u, bulchaan godina Gujii Lixaa obbo Abdullah Arbaayyee haasaa taasisaniin akka jedhanitti biyya tana keessatti Oromoon osoo saba guddaa ta'eeru sirna cunqursaa jala waggaa 150 turee jira. Isa kana jalaa ba'uu fi qabsoo uummanni Oromoo kaabaa fi kibbaa ba'aa fi dhiyaan karaa bittinnaa'ee fi qindaa'een gaggeessee tureen mootummaa cunqursaa fonqolchee har'a abbaa biyyummaa fi mirkaneeffatee jira. Oromoon erga abbaa biyyummaa mirkaneeffatee as dhiibbaa alaa fi keessaa nurratti gaggeeffamaa ture qolatee seenaa sirna darbee keessatti Oromoon biyya bulchuu hin danda'u, biyya diigaa osoo jedhanuu biyya bulchuu irra darbee biyya diigamuu fi geette ijaaree biyya teenna waan hunda Afrikaa irra darbitee biyyoota biraa waliin dorgomuu akka dandeettu hojjechaa jirra jedhe. Ammas guddina gama hundaan dhufu mirkaneessuu keessatti nageenya marsiisaa fi misoomni iddoo guddaa waan qabuuf namni hunduu qooda isarraa eegamu bahuu akka qabu dhaamanii jiru. Nageenyaa fi misooma biyya tokkoo lafee dugda waan ta'eef namni hunduu gahee keenya akka dhuunfaa fi akka gareetti ni bahanaa jechuun hirmaattonni marichaa kaasanii jiru. Hayya kabajamtoota daawwattoota keenya oduu kana akkasiin dhaqqabuuf qophii liinkii laayikii sheer akka gootan kabajaa isin gaafanna ulfaadha horaa deebanaa isin. Oduu biraataan waliin deebinutti nagaan nu tura ulfaadha.